Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo rabbi isa nagaa keenya baay'iseef galanni haa ta'u isinidha. Akkasumas immoo warreen obsee ambootiif maatii hin ta'in like share subscribe gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Har'a immoo nama isin beektanii nama isin kabajan nama isin jaallatan tokko isiniif deebifa. Nama sana arguuf immoo jalqaba dursitanii maal gochuu qabdu? Like share subscribe gochuudhaan jalqabu qabdu isin jedha. Akkasumas immoo obseenii araba keessa deemtee naamin jettanii ammaan isinitti mutti gogaa jiraachuu dandeessa. Abbaan isaa dhufee ofisaatiin of mul'isan isin jedha. Maaliif immoo dursee shoon isinitti hime hayii ishii durbeennu inni immoo ishiidha jettanii taruu waan dandeessaniif qophiidhaan goggaatanii akkasiin eeggatanii fi yaani isin kakaasaa jechuudha. Like share subscribe godhaan isin jedha. Abbaan isaa immoo yaani hin dhufaa jechuudha. Yalla harka rukutaaf gaadadda. Chap. Hewa. Hai, shamar kapune kabajamtoota leessa bulunaa family jirtu nagaa keessanii Sabunaa family. nuti ijoollee dhiiba. Isa dulloomtuudha bakka natti kolfi. Ishi tole ashamar kapune kabajamtoota daawwattoota obsee miidiyaa Obsee amboo. obsee amboo. Why oh my god. Maala kana eegamtee kun. Daawwattoota obsee amboo jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo obsee narra dhufte surprise nagootee jirti jechuudha. Har'a kun fataa shambaa jechaa jirra. Afaan Oromoo an jedhime. Maarree afaan Oromoo awwaallu. Lakki afaan Oromoo dinno mallaatee. Fataa shambaa rambaa jedhaa jechuudha. Ay akkasiin jedhamu. Afaan Oromoo sasirree. Dindigdigdig bakka. Shambaa jedhaa bakka kun ormifaane hundo. Aman deema. Ikama. Anamuma yoo waan naan jette garuu mana namaatti akkatti laf keessummaan laf otoo. Ay no. Tigreedha. Manni Suuta kiyya mana dubbataa suuta dubbadha. Rakkoon qabu jedha. Daawwattoota keenya sadarsu nagaa jirtu. Ani zakkanaan barbaada. Ofina qulaammatiina. Daawwattoota obsee amboo jirtu amboo keessa jirra jechuudha. Amboo keessa jirra jechuudha daawwattoota keenya. Maal gochita? Maanii jechaa jira miti. Franki na gochaa jirta moo yoo saayee akkamii? Franki na goota moo? Franki na gochaa jirti ta'ee akkamii waan isaa? Lakki anuma Firaansis gochaan jiru garuu mi arraani yaani biyya gaddaatti kan isin beeku miidiyaa irratti har'a immoo akka carraa ta'e waaqayyo biyya keenya tokko taasisee ansi bira dhufee miidiyaa kiyya irratti affeeruuf baay'ee tokko gammadee jira. Asis immoo akkasumaan waan sitti dhagahame dubbadhu gara fuulduraattis immoo maal akka hojjennu wantoota garaagaraa yaani asumaan tamaskaachii Tole isin dhugumaatti yoo deemnu yaa bakka leensa ishee oriijinaalitti yoo deemnu jechuudha. eeyyuwa Tole shamaar qafuunee daawwattoota kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo. obsee amboo nagaan isiniif haa baay'atu. Obseen dhala namira dhufuufitti gammadeera. Bilbilaan dawwaltee bilbiltee na barbaaddeet isayyuu piraankiidhaan eegalte jechuudha. Piraankiin irratti hojjettee barana baay'ee tokko fataa nagootee turte jechuudha. Ciisaan ture fataa achi bilbilli yooyyuu bilbila kaasu ishiidha jechuudha. Isayyuu immoo abbaan biiftuu waan dinqii hojjetee jira baranaa naan jette. Anis immoo waan beeku baga hojjeteen jedheen jechuudha. Bagan jedheeni kanaaf har'a immoo kootu jennee wal barbaannee wal bira dhufnee jirra. Warreen amma irratti na bira dhuftan dhugaa isinii galatooma ulfaadha. Warreen na bira dhufuu barbaadanis koottaa kunoo Ani koottaa jechuun miti. Bilchaas immoo miti. Deemuu qabda. nan deemu rakkoon qabu. Mana obsee irra kaawwattee ani mucaa baadheen deemu. Namba mucaa fuudhee dhugaa mucaa fuudhee maaliif mucaa fuudhee akkana eessa dhaqee beeku mallatti. Amma irratti mucaa fuudhee waanuma iyyuu boodaa bahee jira jechuudha gabaan oolee mucaa fuudhee. gabaa moo fuutee deemu? Mucaa mana kaayeen baa Ati waan barbaadde mucaa dhiiftee dugdatti maafan baaddee baa
Bautiin ima waan dhiiste baatu. Nan jala Kokkoraan hin barbaadde. nan jaladha. Siin dhagahin mul'unaan viidiyoo kiyya ilaalii bichaa. Kana dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya baay'ee wal barbaadanii hojjetanii wajjiniini. Yeroo baay'ee too wal barbaadee hojjennee namatti tola. Ijoolleen biroo wal barbaaddee qoonfattee gaaraa deemtee wal barbaaddee hojjetti jechuudha. Walii laatti jechuudha. Kan keenya garuu kana dhiisaatii isuma gola madaamii keessa teessanii yookiin daawwattanii laayikii nuun gootan jechuudha. Amma garuu laayikii godhaafi sheerii godhaa koomentii godhaa yaada gaarii qabaadhaa fi guddisaa. Mi'a buluu guuttatteet garuu daawwattoota hin qabu jechuudha. Ani hanga ishiitu mi'a buluu hin qabu jechuudha. Callisee man bilbilaan waan arginu jedhachuudha. Badee jiras immooti deebi'ee jira miidiyaatti. Maa baddaleessaa jettee dhuftee nama barbaaddee jirti. Guddaa galatamas maanii. Rakkoo hin qabu. Galata irraa fi ani ga'een kiyya yoo inni immoo wanti ani si bira dhufee fi nuyis akkuma namoota kaaniitti waan aadaa keenya waan oromummaa keenya calaqqisiisu waliin tokko taanee hordoftoota keenyaaf ijoollee miidiyaa irra jiran biyya gandaa keessa warra jiran biyya isaanii ilaaluu aadaa biyya isaanii ilaaluu kan hawwan wantoota akkasii jiru. Isaanii waliin taanee namni tokko muti tokko hin haaramuu boba'aa jedha Oromoon. Namni tokko kophaa isaa maa gochuu hin danda'u. Namni yoo walitti dhufee yaada isaa waliif qoodee jedhee wantoota hedduu nama barsiisuu danda'a. Anis immoo yaani kanaafis barbaadee dhufee yaada qabnu tokko akka ijoollee wantoota tokko tokko nurraa baratan hordoftoonni keenya kamiyyuu jechuudha. Anis ta'ee ishiis biyya gandaa keessa turre yeroo biyya gandaa keessa jiru immoo waa'ee biyya akka nama dheebessu wantoota hedduu waan beekuuf yaani namni tokko yaada isaa qobaatti baasee ibsurra lama taanee yaada biyya keessa jiru wantoota garaagaraa irratti videos ni hojjanne jedhee gara fuulduraatti abdiin qaba. Anis kanaafini gaara dachee bakka ammas tabba bu'een barbaadeen randa baatee gama ta'ee laga gama jettee dhuftee jirti jechuudha. Kanaaf immoo badee walirra fagoo jiru kan sin garramu. Amma wal barbaadu dhiise malee. Kanaaf jedha bakka hundumti keessanoo dhugaa dubbachuuf nu jajjabeessa jedhamee ati mee waan itti jiraate. Ijoolleen keenya keessumatti wal jajjabeessuu yaala. Wanti nuti itti kanfallu yoo jiraate intarneetiidhuma. Intarneetiin immoo amma tokko waalkaa fayyadamu. Namoota muraasa. Nuti biyya keessaa ani yeroo duraa birrii kuma tokko kuna waggaa fi ji'a kuma guutuu irratti fakkaata argan galee ji'a 5 yookiin ji'a 4 wayitti. Amma kana keessatti ji'aan hin deemee kuma tokko kanfalaa ture jechuudha. Sammaa garuu natti ulfaateetu otoon kanfaliin hafe jechuudha. Maaliif ji'aanii jechuudha. Otoon kan waggaa guuttadhe waggaatti kuma ja'a. Amma garuu kuma 12 jechuudha argite. Amma nu jedhachu bandeessa jechuudha. Dhugaa kuma 12 jechuudha. Dhimma shanfaata. Otoon beekin akkuma dhufee namni yaada naa irra hin jiru. Kan waggaa toltee ji'a kan ji'a jira naan jennaan kan ji'a guuttadhe jechuudha. Otoo kan ji'a waggaa jira kan waggaa jira jedhanii garuu absiin guutee kan waggaa jira jechaa dhagayeera garuu kan ji'a jira jechuun dhageenya jechuudha. Otoon immoo kan waggaa sana guuttadhe nan danda'an ture garuu yaadni akkasii naaf hin dhufne jechuudha. Ji'a kuma jechuun waggaatti kuma 10. Kuma ja'a kuma 12 bichaa kan amma kan hin kanfale. Kan waggaa ji'a 5 yoo ta'e ishii kuma 5 sun jirti kuma 18 yookiin kuma 10 kanfaleera jechuudha. Si galee innaa akkasii yoo dhuftan warri intarneetii warri yuutuubii hojjettanii kan waggaa guuttadhaa malee akka kootti shawwadaminaan sin jedha. Warreen immoo galanii irraa badanis jiru. Jiru baay'een isaanii akka keenyatti tattaafadhaa. Tattaafannee yeroo hojjennu immoo akka argannu nu godha. Warra biyya keessa jiran dhugaa dubbachuuf tola dubbattu yeroo namni fakkeenyaaf biyuun isaa gadi bu'u maal hojiin taanaan jira. Bakka jedhamiti amma fakkeenyaaf firii taayimii hin qabdu haala mijatu keessa jiraachuu dhiisuu dandeessa. Tokkoffaa immoo chaanaalli kiyya akka taatti guutamuu beektu achitti dadhabee hojjedhee asiin ga'ee akkamitti dhiisa jettanii haala mijanne keessa dhaabbanne bisayyuu biyya kaameeraa gadi fuuchuuf sheemii ta'e keessatti viidiyoo dalannee innaa isin bira ga'e yookaan isin laayikii nu gochuu dhiistan innaa sabskiraaybii nu gochuu dhiistan yeroo nu jajjabeessuu dhiistan haamileetu nama bu'a akkas ta'uu hin qabnu isiniin jedha. Mee ati kanarratti maal jetta jajjabina nuuf qaban irratti ijoollee keenya afooyyeessaa jettamoo mee maal jetta kanarratti? Eeyyeen baay'ee na qabna jechuudha. Na walii yaaduu qabna. Walii faayaannu
yoo namaaf ani ottoon ani yoon dabduu ta'eyyuu obseen dabduu ta'uu qabu jechuudha. Maaliif ofii keetiif gara fuuldura keetiitiin jecha nama sitti dabe itti dabuu qabu jechuudha. Dabaan deebisoo ta'u ta'e karaa kana os qaban karaa kanatti qabu yookiin immoo waan otoo namni isinitti dabeeyyuu isin immoo laayikii gochuu dhiisuu hin qabdan jechuudha. Maaliif waayifaa mana keessaa fayyadamtu ittiin kanfaltanii amma biyya keessaa kanfalleetu jechuudha. Laayikii xiqqoon isinitti hin ulfaatu. Sheerii gochuun isinitti hin ulfaatu. Wal guddisuun isuma kana jechuudha. Maaliif hojiidha waan ta'eef jechuudha. Nuti amma jireenya keenya jijjiiranna jenneetu biyyaa baana malee isa kana hojjanna jennee biyyaa miti. Kun garuu chaansii guddaadha. Biyya keessatti immoo teenyee isa kana hojjannee saamunaa malee bitachuu dandeenyu kun carraa guddaadha jechuudha. Baay'ee na fayyadeera jechuudha. Kuni fayyada beektu. Anis hojii hin qabu. Obseen isa kun hojii dhabuu dandeessi. Biyya Itoophiyaa keessatti hojiin waan hin jiru jechuun hojiin amma fakkeenyaatti amma giseen sammuu walanqalteedha beektu. Hojii banuufis yoo haal jiramu ta'e malee hojiin amma gisee kana banamaan jiru. Kanaaf immoo hojii waan hin qabneef immoo nu immoo miidiyaa kanarratti hojii dhabuu keessan nutti odeeffachuuf jechuu dandeessu. So kana jechuuf otoo hin ta'in namni hamma lafa taa'u kunis amma tokko yoo irratti nu gargaartan maallaqa argachuu danda'a. Amma lafa teessu kanarratti illee gabee argachuu danda'a. Amma sila waayifaan itti kan fayyadamu. Waan gaarii walii yaada. Waan gaarii. Akkasuma jennaan. Kanaaf immoo kana booddee jechuudha har'a yeroodhaaf hojuma wal arguudhaaf malee viidiyoo dalaguufis yaada qopheeffannee anis ishiis ta'e yaada qopheeffannee hin qabnu. Kanaaf immoo ani immoo gara fuulduraatti yeroo mana qe'ee bareeda waan ta'eef dhufuu nan danda'a. Isinis immoo isin bashannansiisuu dandeenya diraamaa garaagaraatiin. Kanaaf har'aa fi cufuu barbaada. Maal jettaa kanarratti? Daawwattoota obsee amboo. Laayikii godhaa, sheerii godhaa, koomentii godhaa. Yaada qabdan lafa kaa'aa, jajjabaadhu jedha jajjabeessaa. Maatiin koo warra jirtan kottaatee saskiraayib godhaa fi dabalamaan garshiitti waan viidiyoo ishee babbareedduudha ilaaleera seenee jechuudha. Warreen dhufuu barbaadan kottaa wajjin hojjanna. Ijoollee bakka keessa warreen jirtan warreen sa'aatii tokko keessatti iddoo barbaade deemuu dandeenyu talaajiilli nama keessa jirtan wal bira dhufne nama fakkeenyaaf yaada ishiin qabdu an qabaachuu dhiisuu danda'a. Yaada inni qabu ishiin qabaachuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf yaada keenya finnee iddoo tokkotti finnee diraamaa goonee wanta bakka uummata keenya bashannansiisu yookiin immoo uummata keenya ibsu waliin dalaguu dandeenya waan ta'eef karri keenya banaadha. Anis ishiis ta'ee koottaan biraa waliin hojjanna. Waamicha isinii dhiyeessinaan jedha. Ani kana booddee aasaa isinirra hin dheeressu. Ishiin saadha mucaati. Anis aduu galuun barbaada. Nagaa fi ayyaanni araaruu waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Laayik sheer sabiskiraayib godhaa. Biyya keenya gallee akkas walirratti bashannanee teenyu kana waaqayyo carraa akkasii isinii alaatu jabaadha waan isinitti ulfaatee jirus yaa'anii isiniif haa salphatu. Obsaan dabarsaatii ingaltu biyya keessan jabaadhaa isinii nagaatti tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti tura. Shalom. Bye. Ciao.